Salaatuun utubaa amantii Islaamaati. Salaata jechuun kan ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam salaata adaraa nuun jedhan. Muslimni tokko yeroo salaata salaachuu hin dandeettu jedhaniin akka nama jiraachuu hin dandeettu jedhaniinitti laakkawama. Ministeerri barnoota Itoophiyaa barattoonni Islaamaa akka hin baranneef hojii eegaleera. Mootummaan tuttuqa amantii Islaamaa dhiisuu qaba. Hijaabni faayaa dubartii Muslimaati. Hijaaba barattoota dhowwuun haa dhaabbatu. Nuti salaata dhiisuu hin dandeenyu. Qaama amantiin nutti dhufe dura dhaabbanna. Aarsaa barbaachisu kafallee mirga amantii keenyaa ni kabachiifna. Majlisni Federaalaa majlisa hawaasaa bakka bu'uu hin danda'u. Amantiin teenya waa hundaa oli. Amantii teenya tuquun akka waan nu hunda tuqaniiti. Ministeerri barnootaa dhiibbaa barattoota Muslimaa irratti oofaa jiru atattamaan dhaabuu qaba. Kana ta'uu baannaan mirga ofii kadhatanii osoo hin taane harka micciiranii kabachiifatan.